meeshaalee haaraya amma dhufee jedhe jechuudha. Namni amma ergattanii jettan ka argattan qarshiisa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Meeshaa amma haaraya dhufee jedhe meeshaa kana hunda isaatu nu argattanii meeshaa dhabamee jedhe kunuu fidee maashaallah tabarakallah distii seeramiikaa nuufidii warri jettan kunuu akkuma argaa jirtan orjinaala baay'ee bareedaa tahee fi jala isaallee filattanii ilaaltanii maqaa isaa jechuudha. Hunda isaatu iyyuu kunu Afrikaa yookiin shariikaa isaa as keessatti qabata isaa yookiin ammoo gurra isaa kan itti hiinuudha. Baay'ee orjinaala kan tahee fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunuuti as ilaala argitanii. Kanaafi baay'ee bareedaadha, qulqullina qaba. Qarshiin isaa meeqa ka jettaniif kunoo kaameraa gubbarraa isin waraabna. Tokko saayizii 2 maashaallah, 3 maxbashaan 4 isa baay'ee guddaa tahee 5 jechuudha. 5 kana kunoo akkasuma mootuyyuu 6 7 wantoota 7 kana qabatee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii 20 sa'aatii kanatti inni orjinaalli dafaatii dhaqqabadhaa osoo isin hin tarin kalariilee jiru isin agarsiisaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kalariilee jiru tokko isaati isin agarsiisa. Isa qofa osoo hin tahin meeshaa hedduu qarshii isaa wajjinii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kunis abbaa sadihiiti. Kunu asitti argaa jirtanii innillee baay'ee orjinaala, innillee hin jira qarshii 12 dafaa dhaqqabadha. Akkasuma mootuyyuu kunuuti abbaan 5 kalarii gurraachi jira. Akkasuma immoo achitti illee shiroo kalariin jira hin mul'ata. Baay'ee guddaadha. Asillee akkasuma kalariin kun jira jechuudha. Isa qofa osoo hin tahin meeshaalee xaqamaa jechuudha. Gizaaza ta'e kan biffee keessa taa'u kaameraamaaniin itti siqee sirriitti isin agarsiisu. Maashaallah tabarakallah. Iskiriinshoot gootanii meeshaa kana yoo argattanii yookiin ammoo baay'ee jechuun hubadhaa sirriitti xiqqaadha. Haa ta'u malee haphiidha. Garuu bareedina biffee akkasuma mootuyyuu yeroo tokko biffee keenya bareechisuu fi irra caalaa meeshaa gizaazaa kana shamarran keenya hedduun biyya arabaatiitiin argani biyya waan jiruun si'anii kunu baay'ee kan babbareedu jechuun ijaan laaluun hedduu akkanatti viidiyoo irratti isin ajaa'iba mul'achuu dhabuu danda'a. Bifa sinii bunaa sanii istaayiliin isaa saanii babbareedaa tahee akkana dhufee jira. Guddaa fi xiqqaa sadarkaadhaan walirratti xaqama goonee bitattanii jechuudha. Kunu isiniin mul'ataa jira. Qarshiin isaa meeqa dhiiftanii daftanii dhuftanii bitattan. Qarshiin isaa hundi isaa qarshiif danda'een jira. Akkasuma mootuyyuu kunuuti sinii aananiillee kan biffee keessa taa'u hedduu namatti toludha. Feermuuziin jira hundi isaa. Akkasuma mootuyyuu kan yeroo qophii jechuudha nyaanni itti dhiyaatu warqaammaa san qofaa miti mee sirriitti zoom goonee guutuu isaa isin agarsiifna. Kunuuti maashaallah tabarakallah burcuqqoolee biffee hunda isaa gubbarraallee gad isin waraaba. Kunuuti maashaallah tabarakallah saanii reefitii godhurrammaachi. Kunuuti meeshaan guutuu meeshaa biffee qofa ka amma Dubaa irraa seene kunoo argitanii kunoo meeshaa ittiin safarattanillee maqaasaa kan keekii waan adda addaa barbaaddan akkasuma mootuyyuu kunoo meeshaa babbareedaa ta'e jechuudha. Meeshaaf rakkanne malee kunoo argitanii argitanii hedduu isaa kafawaakii kawaan maraatuyyuu argitanii maashaallah tabarakallah. Qarshii isaa ammoo akkuma akkana bareedu qarshiin isaallee dirqama bareedaa jechuudha. Beeytanii qarshii isaa bitachuu qabdanii. Qarshii meeqa warri jettan hundi isaa qarshii uf danda'ee fi akkasuma mootuyyuu gatii isaa uf danda'e qaba. Kotta ajajadhaatii bitadhaa isiniin jedha. Maashaallah jechuun laayik sheerillee waliif godha. Rakabootilee tokko fi isinii isin garsiisa. Saarbisii kana namoota hedduutu jaalatee ajajataa jira. Kan jaalattan dafaa dhaqqabadha. Distiin kunillee kunoo maashaallah tabarakallah distiilee hedduutu jira. Rakabootiin Dubaayii kana qofaa miti kanneen caccaalu hin jira. Qarshiin rakabootii Dubaayii dabalee jira. Qarshii 28 25 27 kunuuti.
akkuma argaa jirtan kana jechuun abaabotii adda addaallee namni barbaadan diizaayinii fi saayizii isaa filattanii hundi keessanuyyuu kan dhaabbata kan taa'u kanneen namootiin barbaadan jechuudha. Filattanii hundi keessan bitachuu qabdanii qarshiin isaallee garagara ka dhaabatu jira akkasuma mootuyyuu kan madardarra kaayattanillee jira. Kuno hundi isaatuyyuu jechuudha. Kuno argitanii wantoota barbaadan ajajattanii ajajaalleen isiniif hojjetama. Hundumaafuyyuu namootiin kanneen hunda barbaadan dafaatii ajajadha isiniin tarinii meeshaalee babbareedaa kanneen dhufee jiranu bira. Akkuma beekamu namni viidiyoo hagasii ilaaltan rakabootilee Dubaayii haaraya dhufellee kunoo isa kanneen filattanii yoo fudhattanii jettan lakkoofsi kiyya bilbilaa yeroo hunda ka bilbila irra jiru duwwaa 978 15 72 waatisaappii teelegiraama daayirektiin argattanii imuudha yeroo hunda na argachuu dhabuu dandeettanii garuu ammoo yoo kallattiidha waatisaappii fi teelegiraamaan dhuftan sirriitti argattan isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik illee sheer illee hiriyoota keessanii godha. Hundi keessanuu warri meeshaa na biraa qabdan illee dabareedhaan isinii galchaa jira. Rakabootii babbareedaa ta'ee fi akkasuma ammoo ijoolleen hedduu akka ajaa'ibaatti order godhataa jiranii qarshiin dabalee jira.